السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميدا غرغدا قام كيتيرتي مدتو فديو هركان افرا كباستو تاتي ديرتو دلاتو ملتو كود سدي نتوقفا جبيني قام كيتي غديبودا يوكان حفور سيكوتودا كلمفا كيسي قام كيتي چنقمودا كسدفا قامني كي يرتودا namni tokko yoo qaamaanuu furdaa ta'e dhangala'aan qaama isaa hin bareedu harree daaraa keessa gangalattee fakkaata qaamni isaa dhangala'aa fixate ka afraffaa alkhamuulu qalbiin isaanii cabuudha inkhifadul qudrati ala at-tarkizi wat-tafkiri gadi bu'uu fa'aan dandeettiin isaanii waa irra gadi dhaabbachuu irratti fi sammuudhaan waa xiinxaluu irratti ka shanaffaa qillatul hasaasiyya qaamoleen miiraa shanan isaanii gadi bu'uu ijji isaanii ka duraanin sirritti waa argitu sirritti arguu didu gurri isaanii ka sirritti dhaga'uu didu jahaffaa yaada wasanaa bahe irra turuu torbaffaa da'fu dhaakira yaadannaan sammuun isaanii dadhabuu irraanfitti gadhiisa saddeetaffaa fedhii isaanii irraa balleessuu sagalaffaa haadha manaa isaanitti yoo dabalaman sakandii keessatti fedhiin dafee isaan irraa ba'u sababa maaliitiif kun lisababi da'ful adalaati almasikiyya attanasuliyya sababa dadhabuutiif morgayni qaama saalaa isaanii ka qabatu sun fasaashii yookaan bishaan isaan irraa ba'u san ta qabatu santu dadhaba sagalaffaa duudii isaanii isaan dhukkubuudha holluu qaamaatii fi holluu harkaa godhatuudha hirriba isaanitti baay'isuudha kudha sadaffaa qaamni isaanii hafuura dha'uudha maaliif hafuura dha'a sababa baduutii fi dafqi isaanii gogaa isaanii keessatti baakteeriyaa godhatee wakadhalika liinsidaadil badanii sababa cuccufamuutiif uraan qaama isaanii kaleefaa godhatuu fa'a itti fida dhibeetiruu fa'a godhatuu itti fida kanaafu waan akkanaa irraa uftissaa viidiyoon kiyya kun namni isin bira ga'e sheer waliif godhaa rakkoo kana keessaa isaan baasa nama waan akkanaa kana dalagu jechuu